Hayyeen shamaa akkam nagaa jirtan fayyaa keessanii har'allee barnoota addaa isinii qabadhee dhufeetiin jira. Warreen jawwaala haaraa bitattanii jiimeela akkamitti akka itti banattan wallaaltan jiimeela akkamitti akka banattan akkaawuntii mataa keessanii akkamitti akka banattan isin barsiisa. Nafaana bu'aa kallattiimaan kara baroomsa. Amma geenyu otoo beeknu amma geenyu gahuu. Hayyee hiriyoottan kiyyaa amma siitiingii keenya keessa seenaa jawwaalii garagara waan ta'eef anama kiyya asirratti kooldendi akkaawuntii jedha. Isin keessan immoo googil yookaan akkaawuntii jedhu qaba. Isin kanama qalamaan isin argisiisu kana filattanii sana booda akkaawuntiis bakka jedhuutu isinii baya. Sirriitti na hordofa. Akkaawuntii bakka jedhuutu isinii baya. Sirriitti na hordofa. Achi booddee immoo aad akkaawuntii bakka mallattoon pilaasii irra jirtu tana aad akkaawuntii kanarratti kiliik gootanii. Asirratti kiliik gootanii akkaawuntii barbaanna waan ta'eef googil bakka jiru kana filattanii googila kana irratti kiliik gootanii yeroo tokkoo fi amma kun akkanatti paaswordii fuula jawwaala keessanii isin gaafata ni banattanii jechuudha. Amma kun asitti ga'ee amma isin maal gootanii ka gubbaa san dhiiftanii ka gadii kireet akkaawuntii bakka jedhu kanarratti kiliik gootan gizee tokkoof bakka qalama diimaa irratti isin argisiisu kanarratti kiliik gootanii yeroo tokkoo fi okay amma maal gootan hiriyoottan kiyyaa. Hayyee hiriyoottan kiyyaa for myself kajoo kanarratti tuqxanii yeroo tokkoo fi kiliik gootanii amma hunoo barbaadaa jira. Amma asirratti immoo first name bakka jedhu irratti maqaa keessan guuttanii jechuudha. Maqaa keessan guuttanii asirratti maqaa keessan ni guuttanii okay an amma mobile app yaa jiru isin kan barbaadaniin qabachuu ni dandeessanii kiliik next gootanii amma immoo guyyaa jechuudha. Birthday keessan irratti guuttanii jechuudha. Guyyaa takka godhu kan amma asirratti joonarii haa godhu. Okay asirratti bara dhaloota keessanii akkasi gootanii amma jedhamoo jendara isaa irratti immoo dhalaa fi dhiira ta'uu keessan gama gadii irratti ni filattanii an dhiira waan ta'eef meel godha. Okay amma next gootan gama gadii kanatti jechuudha. Next gootanii amma immoo paaswordii yookaan jiimeela keessan isin gaafata dhiifama paaswordii osoo hin taane jiimeela keessan isin gaafata jiimeela kan barbaadan itti guuttanii jechuudha. Maqaa keessaniif kan isinii ta'u itti guuttan hiriyoottan kiyya anamma waanuma ta'e haa jedhuuni maqaa kana mobile app haa jedhuuni gmail.com nu barreessee waan jiruuf mobile app jedheetuman itti barreessa. Next godha gama gadiitiin amma namni fayyadamee jira na dura kanaafu lakkoofsa itti galcheetiin ammallee deebi'ee next godha. Okay next godha amma gama gadii kana next. Okay amma paaswordii na gaafate jechuudha. Next gisee godhu paaswordii na gaafate paaswordii lakkoofsa wal keessa cimsitanii itti naqxanii jechuudha. Amma itti naqeetiin isin argisiisa. Okay an amma itti naqee paaswordii tiyya sirriitti na hordofaan isiniin jaa. Okay next gootan gama gadii kanaan amma paaswordii keetti naqxanii erga fixan booda next gootan amma akkanatti ol buttanii gama gadii kana yoo lakkoofsa qabaattan yes I am jettanii lakkoofsa itti naqattanii koodii achirratti isin erga yoo hin qabaanne skip gootan gama bitaa kanatti jechuudha. Skip gootanii bira kuttan jechuudha yoo hin qabaanne yoo qabaattan immoo itti naqattanii yes I am gootan. Tole nama itti naqatu lakkoofsaan hin barbaadneef skip godheetiin bira kutaa jechuudha. Amma kunoo akkana naabanee jira next gootan amma. Next gootanii amma kanatti ol buttanii I agree gootan dhumatee jira jechuudha. Amma guutumatti ni eeggatanii kunoo amma guututti xumuramee jira. Kanaafuu hiriyoottan kiyya viidiyoon irraaf qopheeffadhe asumarratti xumurama. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti baay'ee isiniin jedha. Nagatti guyyaa gaarii.